tuqaawwan gurguddaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu nuti beekuu qabnu. Macaafni qulqulluun maal nuun jedha? Ashamaa akkam jirtu maqaan koo Boonsaa Addisuu Guuteen jedhama. Chaanaalii kanarratti yeroo hundumayyuu laayif istaayilii jireenya hafuuraa akkamitti jireenyi kiristaanotaa deddeebi'uu qaba jiraatamuu qaba wantoota macaafni qulqulluun maal nuun jedha wanta yeroo hundumaa walii wajjin ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumayyuu wanta nuun jedhu qaba ergaa nuuf himu qaba akkamittiin akka jiraachuu qabnu akkasitti jiraadhu. Kun sirriidha kun sirrii miti kun jireenyadha kun immoo jireenya miti kun du'aadha kun immoo jireenyadha jedhee yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo nutti hima. Kanaafuu chaanaalii kanarratti yeroo hundumaa macaafni qulqulluun waa'ee istaayilii laayif istaayilii jireenyaa keenyaa maal nuun jedha wanti jedhu boolii wajjin barannaa Waaqayyoo gooftaan macaa isin eebbisu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taate subscribe isa jedhu kana koo hin dagatiin Waaqayyoo gooftaan si eebbisu. Waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tuqaawwan gurguddoo 9 kanatti aansuudhaan walii wajjin ilaalla. Macaafa qulqulluu irratti hundoofnee yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti maaltu mama maaltu ta'a? Yeroo dhufus akkamittiin dhufa? Yeroo dhufu qophaasa dhufamoo eenyu wajjiniin dhufa? Ergamoonni yeroo inni dhufu maal godhu maal hojjetu? Wanta jedhu walii wajjin ilaalla. Viidiyoo kana yoo jaallatte laayikii fi koomentii gochuu hin dagatiin Waaqayyoo gooftaan macaa isin eebbisu eebbifama. Lakkoofsa tokko irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif deebi'ee dhufa? Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo turetti bartoota isaatiin akkas jedhee ture. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema jedhee bartootatti dubbatee ture. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma sa'aatii kana yeroo nuti biyya lafaarra jiraannutti achi abbaa bira iddoo nuuf qopheessuudhaaf fi iddoo nuti isaa wajjin jiraannu nuuf qopheessaa jira jechuudha. Gooftaan achi deemee ijoollee isaa irraanfachuu hin danda'u. Sababni isaas sagalee Waaqayyoo bara bartoonni turan ergamoota isaatti deebi'ee nan dhufaa deebi'ee isin nan fudhadhaa mana abbaa kootii iddoo baay'eetu jira jedhee ture. Kanaafuu gooftaan biyya lafaa keessatti nu irraanfatu jechuudha. Biyya lafaa keessatti nu dagachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif abbaa sirrii waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa 3 irratti gadi bu'ee yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo yommuu naqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedha. Akkuma misirrichi misirroo isaa deebi'ee dhufee mana isheetii gara ofii isaatti fudhatu akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijoollota isaa warra isa eega warra isatti maxxananii jiraatan deebi'ee dhufee fuudhuudhaa fi dhufuudhaaf jira jechuudha. Deebi'ee dhufuu isaatii fi dhugaan kanarra caalee kan biraan tokkoyyuu jiraachuu hin danda'u. Lakkoofsa 2 irratti Yesuus qofaa isaa deebi'ee dhufa. Lakki sababni isaas Yesuus immoo ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoo hundinuu isa wajjin dhufu. Yommus inni teessoo ulfina isaatii irra hin ta'a. Ilmi namaa yeroo deebi'ee dhufutti ergamoonni ulfina isaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin deebi'anii dhufu. Baay'inni ergamoota Yesuus Kiristoos wajjin deebi'anii dhufanii meeqa akka ta'e beektaa? Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu mul'ata boqonnaa 21 irratti akkasumas Daani'el 7 irratti kumaa fi kitela 10,000 jedhee dubbata jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dhugaa nuuf ba'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota biiliyoonaan lakkaa'amanitti marfamee ulfinaan deebi'anii dhufa jechuudha. Kun immoo ijoollee isaa fudhachuudhaaf gara iddoo mana isaaniif qopheesseetti isaan fudhachuudhaaf dhufee gooftaan ergamoota isaa wajjin ergamoota biiliyoonaan lakkaa'amaniin marfamee ulfinaan deebi'ee dhufa. Anaa fi isin deebi'ee fudhachuudhaaf hin dhufa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lakkoofsi 3ffaan yeroo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti namoonni biyya lafaarra lubbuudhaan hin jiraatu. Eeyyen akkuma namoonni amma sa'aatii kana bara kana keessa jireenya isaanii guyyaa guyyaatti geggeeffatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuma isaan jiraatanii utuma isaan hojjetanii utuma isaan tattaafatanii utuma isaan jireenya isaaniidhaaf olii gadi fiiganii guyyaa tokko tasa deebi'ee dhufa jechuudha. Utuma namoonni jireenyaan jiraatanii utuma namoonni lubbuudhaan jiraatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa jechuudha. Yesuus Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 30 irratti yeroo dubbatu yommus milkiti ilma namaa waaqa keessatti hin mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru ilmi namaa immoo duumessota waaqa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru. Kanaaf namoonni utuma jiraatanii namoonni utuma guyyaa guyyaatti jireenya isaanii adeemsifatanii tasa gooftaan keenya yeroo deebi'ee ergamoota isaa wajjin ulfinaan dhufu namoonni arganii boo'uudhaaf jiru jedha. Utuma jiraatanii inni kaanutu qotu inni kaanutu socho'u inni kaanutu jireenya mataa geggeeffatu yeroo gooftaan deebi'ee tasa dhufu arguudhaaf jirta arguudhaaf hin jira jechuudha. Kanaaf utuma anaaf
ati yookaan namoonni lubbuudhaan jiraatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee guyyaa tokko hin dhufa. Itti afuraffaan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu jalloota irratti yookaan isa seera malee jiraatu irratti maaltu ta'a? Bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee ergamichi samiirraa hin dhufee dhagaan awwaalcha irra jirus hin galagalee jedha. Akka macaafni qulqulluun dubbatutti loltoonni Roomaa dhagaa sana yookaan awwaala sana eegan 100 olii sababii dhufaatii ergamichaarraan kan ka'e nahanii akka waan du'anii ta'anii jedha. Yeroo Yesuus deebi'ee dhufutti immoo yaaddeetta ergamoota biiliyoona ol lakkaa'amantu deebi'ee dhufa. Ergamaan tokkichi loltoota 100 ol, loltoota 1000 ol al takkaatti lafa raasuudhaan namoonni akka isaan of ilaalan akka isaan akka waan du'anii ta'anii kan godhe ergamoonni biiliyoonaan lakkaa'aman immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfinaan marsanii yeroo isaan deebi'anii dhufanii lafti kun maal akka isheen ta'uudhaaf jirtu sammuu kee keessatti yoo yaadde sammuu keenya keessatti yoo yaadne yaaduudhaaf sammuu keenya gararraa ta'a jechuudha. Baay'ee nama sodaachisaa, baay'ee nama naasisasii jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii ulfinaanii isa seera malee jiraatu irratti balleessuudhaaf isa seera malee jiraatu isa yakkaan jiraatu isa waaqayyoon hin kabajne irratti adaba raawwachuudhaa fi isa dhumaa deebi'ee hin dhufa jechuudha. Phaawulos lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2:8 irratti yeroo dubbatu inni seera malee jiraatu suni isa dhumaa barbadeeffamuudhaaf jiraayedha. Barbadeeffamaa hin badaa jechuudha. Eenyutu inni seera malee jiraatu suni jechuudha. Yeroo maal ta'u yeroo gooftaan keenya deebi'ee ulfinaan ergamoota isaa wajjin ergamoota isaa biiliyoonaan lakkaa'aman wajjin deebi'ee dhufu jechuudha. Qabxii shanaffaan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu warri du'anii jiran warri awwaalcha keessa jiranii akkam ta'u isaan irratti maaltu ta'a? Maaltu uumama? Waa'ee kanaa hin dinqisiifatinaa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhaga'an hin dhufa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedhe. Kanaafuu du'aa ka'uu gosa lamatu jira jechuudha. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf, warri waan hamaa hojjetan warri seera malee jiraatan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf du'aati hin ka'u jechuudha. Namoota irratti namoota du'anii awwaalcha keessa jiran irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu kanatu raawwata jechuudha. Warra hamoo fi warra gaarii irratti. Warra hamoo irratti firdii, warra gaarii ta'an warra gaarii hojjetan irratti immoo jireenyatu kennamaaf jechuudha. Qabxii jaaffaan yeroo Yesuus deebi'ee dhufu warri waan gaarii hojjetan irratti maaltu ta'a? Maaltu uumama? Macaafni qulqulluun maal nuuf jedha? Phaawulos yeroo dubbatu warri wanta gaarii hojjetan warri gooftaa Yesuusitti qabamanii jiraatan gooftaan Yesuus yeroo deebi'ee dhufu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:51 irratti yeroo dubbatu nuyi hundumti keenya hin geeddaramnaa malee hin duunuu dhoksaan isinitti himuuf jedhees isa kana. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakanni afuufama warri du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamu. Wanti hin banne iddoo wanta badu kanaa wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa bu'uutu ta'a. Kanaaf yeroo gooftaan deebi'ee dhufutti warra wanta gaarii hojjetan irratti warra gooftaa Yesuusitti qabamanii jiraatan irratti wanti raawwatamu qaamni isaanii deebi'ee hin banne qaamni bakka qaama du'u wanti hin banne bakka wanta badu barabaraan jiraachuu akka danda'utti qaama geeddaramaa qaama ulfina qabeessa qaama barabaraan jiraachuu danda'utti geeddaramaaf jechuudha. Baga gammadee baga gamanne qaama hin geeddaramne takka akka hin geeddaramnetti gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin deebitee barabaraan jiraachuudhaa fi qaama hin doone qaama hin bososne mana hin diigamne barabaraan kan siif kennameetu si wajjiniin ta'a siif kennama jechuudha. Iddoo biraatti Phaawulos akkas jedhee dubbateera Filiippisos boqonnaa 3:21 irratti inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessa gochuu hin danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jala hin galchaa qaama geeddaramaa qaama ulfina qabu qaama deebi'ee bososuu hin dandeenye qaama dhukkubbiin irra hin jirre qaama yeroo hundumaa gammadu qaama dadhabbiin keessa hin jiraachuu hin dandeenyeen gooftaan keenya yeroo deebi'ee dhufu siif geeddaruudhaaf jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u gooftaan keenya ulfinaan deebi'ee dhufuudhaaf jira.
ergi jijjiiramaniitii booda maaltu uumama? Macaafni qulqulluun maal nuun jedha? Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamnaa. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa biraa hin jiraanna. Ergi jijjiiramniitii booddee ulfinaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin bakka ergamoonni biiliyoonaan lakkaa'aman ulfinaan gooftaa marsanii jiranii wajjin isaa wajjin hin jiraanna jechuudha. Bara kana keessa barri boo'ichaa darbee, barri yaaddoo darbee, barri sodaa darbee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaama jijjiirameen, namummaa jijjiirameen, ilaalcha jijjiirameen jireenya bara baraan dhaaloo kan nuti dandeenyutti isaa wajjin jiraachuudhaaf hin dhufnaa jechuudha. Qabxii 8ffaan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu guyyaa isaa yeroo isaa beekuu ni dandeessaa? Beekuu ni dandeenya. Macaafni maal nuun jedha? Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokko illee kana hin beekan. Akkasuma isinis immoo kana hundumaa yommuu argitan akka inni balbalatti dhiyaatee beekaa. Guyyaa gooftaan deebi'ee dhufu beekuu hin dandeenyu. Yeroo gooftaan deebi'ee dhufus beekuu hin dandeenyu. Garuu immoo milikkitoonni akka inni deebi'ee dafee dhufu mul'atan akka nuti beekuu dandeenyu dhufaatiin isaa dhiyoo akka ta'e milikkitootaan wantoota arginuuni, wantoota dhageenyuuni, wanta mul'achaa jira, wantoota keessa jiraachaa jirruuni baruu dandeenya jechuudha. Guyyaa gooftaan itti dhufuu fi yeroo gooftaan itti dhufu tasumaayyuu deebitee baruu hin dandeessu. Yeroo inni itti dhufu dhiyaachaa akka inni jiru, yeroo inni itti dhufu nutti dhiyaachaa akka inni jiru milikkitoota garaagaraatiin macaafa qulqulluutti hundoofnee baruu ni dandeenya jechuudha. Qabxii 3. Qabxii 9ffaa akkamittiin deebi'ee dhufuu isaatii fi of qopheessa. Yeroo Yesuus deebi'ee dhufu garee ta'een yookaan namoota ta'een yeroo inni itti akkas jedhu jira. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti ani immoo yeroo sanatti matummaa ani isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inaan isinitti himaa jedha. Namoonni gooftaan Yesuus ati na duraa badii, ati na duraa deemii, ati warra hamaa hojjettu nana, ati wanta hamaa hojjettu nana, ati nama hamaa hojjettu nana ani isin beeku fuula koo duraatti deemi yeroo nuti jedhu dhufaa jira jechuudha. Kanaaf akkamittiin of qopheessuu qabna? Macaafni qulqulluu maal nuun jedha? Tokkoffaa irratti Yesuusin beekuudhaan, lammaffaa irratti Yesuusitti maxxannee jiraachuudha. Sagalee isaa qayyabachuu fi duukaa buutuu sirrii ta'uudhaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif deebinee sirriitti of qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos dafee nan dhufaa hin turuu jedhee dubbateera. Ameen. Maranaataa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dafee deebi'ee nuuf haa dhufu. Nutis ulfinaan isaa wajjiniin bara baraan hin jiraannaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u waan na dhaggeeffataniif waan yeroo eebbifamaa jaallatamaa kana wajjin dabarsaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama.